waa hundaafu of qopheessi waan tokko hin goona jenne murteessinee lafa keewun kenna akka malee gaariidha. Garuu wanti nuti jennu kuni waan akkasii kana godhiisaa yaadadheera waa akkanaatti keessa kiyya jira waan kana hin godha jireenya ta'e irratti if murteessinee akkuma kana daangaa irratti waan san godhiisi jireenya keenya keessa gaafa wanni sun hin teene gaddiisa hagana hin jenne miidhamiisa hagana hin jenne cannana hagana hin jenne keessa nu buusuu danda'a. Jireenya keessatti qophii ala yoo sochootu ta'e akka malee jinnana hedduu saaxilanta jigeessa qofaa miti. Jigiisa ka'uu hin dandeenye yeroo kasirra fudhatu kadattee dandamatuu hin dandeenye keessa buuta yoo maan ta'e yoo wanta hundaa if hin qopheessini. Akkam jirtan nageenyi waaqayyoo bakka jirtanutti hunda keessanii fi haa baay'atu aan obboleettiin teessan hin seenee birbisa addas viidiyoo haaraa akkuma kana immoo mata duree haaraa qabadhee isin bira dhiyaadheera. Mata duree kanaan wanta hedduu akka barattanu tokko shakkii hin qabu garuu laayik sabiskiraayib sheer godhiis akka isin hin deene isin qaabsisa deeggarsi isin na waliin jirtanu akka an deemuuf humna guddaa naa ta'uu jira. Akkuma koomentiin yaada adda addaa naa kennattanu akkuma kana immoo namoota biraan akka inni bira ga'u sheer akka isin gootan isin gaafadha. Nami haaraa ta'e ammooni sabiskiraayib akka isin gootan ammoo isin gaafadha. Qophii kana akka isin dhiyeessaaru an obboleettii teessan hin seenee birbisaa yoo ta'u ogeessaan kaameraa nama cimaa akka malee jaalannu Naa'ol Gobanaa inni illee nu faana jira. Yaada addaa namooti qabdanu koomentii keessa waan dubbisaa jiruu fi koomentii irratti naa kennuu dandeettanii hanga qophii xumura keenyaatti turtii gaarii. Ayyeen daawwattoota keenya mata dureen guyyaa addaa han qabadhee isin bira dhiyaadheeru waa hundaafuu of qopheessi mata duree jedhu waa hundaafuu of qopheessi. Kana jechuun maal jechuudha? Waan yaadatteefis waan hin yaadatin waan gaariis waan gaarii hin ta'inis isuma kamiifuu of qopheessi mata duree jedhu qabadhee isin bira dhiyaadheera. Jireenya keenya keessatti wanti nu jiraannu harki guddaa waan yaanneerru. Waan yaanneer yoo isin jedhu akkasi barii akkasi godha gulana akkasi godha amma akkasi godha waggaadha akkasi godha torbaanadha akkasi godha ji'aadha akkasi godha jennee hundi keenya if walii waa haasofnu hin qabaanna. Saati kana yeroo kana heeruma yeroo kana hin fuudha yeroo kana daa'ima doo argadhe gaariidha yeroo kana hin baradha yeroo kana akkas ta'ee hojii qabadha jennee wanta karaa adda addaatiin waan garaa hin yaanna. Jireenya keenya keessatti wanti nu yaanne gamisiin ta'anii gam tokko ammoo kan hin taane jirani tokko akka nu eenne jirani tokko akka nuti eenne jirani karaa adda addaatiin bifa nu yaanne qofa danda'ini bifa nuti yaanne illee yeroo hedduu yoo isaan ta'anu laalla. Jireenya keenya keessatti akka malee akka nami miidhamu wanni si godhu keessaati jireenya keeti keessatti akka malee cannanaa fi jinnana guddaa keessa seente ba'uu akkati hin dandeenye baay'isaallee akka yeroo hedduu akka inni sitti fudhatu kasi gochisiisu yeroo hedduu wanta tokko qofatti if gattee wanta biraatiif if qopheessuu dhabuu keetiidha. Karaa barumsaatiin ta'uu danda'a karaa kominikeeshinii namoota waliin ta'uu danda'a karaa tajaajilaatiin ta'uu danda'a karaa jireenya lafaatiin ta'uu danda'a karaa adda addaatiin waa yaaduu qaba ilmi namaa. Kamiyyuu waa yaaduu qaba akkas ta'eessaaf fedhee karoora hedduu hin qabna sammuu keenya keessatti kabaanyeerullee ka hin baanne ka sammuu keenya keessa qaban kaada keessa qabanne hedduu isaanii jiran tokko ka amma kanaayyuu irra jiru jira tokko ammooni gana akka godhisaaf yaalii gooneeti keessa keenyatti qabanneeru hedduu isaa hin jira kuni haga muraasa ka ta'aneera nu jirani ka hin ta'enes baay'ee isaanii hin jirani ka amma achi ammooni godhisaaf yaalii goonee keessa keenya ka amansiinyeerru karoorri hedduun yaadi hedduun fedhii keenya hedduun nu keessa hin jiran kuni hagam hin teenne san nuti hin beennu san waaqatti beeka garuu karoorfattis namarraa waan jedhameeruu fi karoora nami hin karoorfata yaada nami hin qabaata jechoota nami hin qabaata hagam hin teene hagam hin raawwatama hagam hin raawwatan san nuti hin beennu karaa barumsaatiin karaa jireenya namoota waliin kominikeeshiniitiin karaa adda addaatiin jireenya gara keenyatti dhufuu irratti wanta hedduu lafa kenna. Miidhami hedduun akka nami miidhamee cabee achi ka'uu hin dandeenye ka gochisiisu yeroo hedduu namoota akkasii argitanii rattane namoota qormaan addunyaa kanarra jiru isaanirra gaggeeffamee hin beekne warra ta'an odoo hin ta'ini warra qormaata kamiifiyyuu jireenya kamiifiyyuu if qopheessanii hin teennedha.
ka'anii kana godhuu qaba wanni ta'uu qabu kana jedhanii murteessanii waan tokko qofarratti ifi gatiisa isaaniiti gaariidha waan tokko hin goona jenne murteessinee lafa keewun kenna akka malee gaariidha garuu wanti nuti jennu kuni waan akkasii kana godhiisaa yaadadheera waan akkanaatti keessa kiyya jira waan kana hin godha yoo fedha waaqaa teete wanni kun yoo teete ani akka malee itti na gammachiisa jireenya kiyya akka malee gammada akkuma kana malee itti milkaa jenne jireenya ta'e irratti ifi murteessinee akkuma kana daangaa irratti waan san godhiisi jireenya keenya keessa gaafa wanni sun hin teene gaddiisa hagana hin jenne miidhamiisa hagana hin jenne cannana hagana hin jenne keessa nu buusuu danda'a maaniin ani waan kana godha waan kanatti naa ta'uu qaba qaha kanatti ta'uu qaba jenne jala sararree waan san keessa kenna gaariidha maaniif murtoo fi humna horatisa kennaaf gaariidha garuu wanni inni guutuma guututti gaariitti eehamne kana godha akkas deeme akkas irra deeme gaya ta'u malee yoo wanni kun hin ta'e ammooni kana godha yoo kun ta'uu dhabaate ammooni sani godha yoo sun ta'uu dhabaate ammooni kana godha ani waan san ta'uu barbaada karaa kana deemuu barbaada jireenya kana jiraatu barbaada garuu karaa kana fiildi kana yoo dhaggatini karaa kana jireenya kana keessa yoo inseenini itti aansuuni waan kana godha yoo kun naa milkaa'uu dhabe kana godha yoo sun naa milkaa'uu dhabe sani godha jettee jireenya keetitti jireenya garagaraa opshiniin goottee yoo hin ta'ini kanatti ta'uu qaba kun yoo hin ta'in ammooni jasha jedhu jalaa yoo kaatini akka malee cabiisaa fi akka malee miidhamiisaa si saaxila maaniin akkati yaaddee fi akkati karoorsite akkati itti amante gaafa wanni sun ta'uu dhabe kanaafu jireenya keessatti waa hundaa fi uf qopheessisi adhuma kana wanni sun dhufeen duubaa moti ganaa ka of qopheessitu adhuma kamiyyuu karoora wayii gaafa baafattu sagantaa wayii gaafa baafattu waan kana godhiisaaf yaadeera waan akkana itti deemisaa yaadeera garuu wanni kun yoo hin ta'in ammooni waan kana godha ku ammoo yoo akkasan naa ta'uu dhabe kana godha jettee jireenya barumsaatiin jireenya hawaasummaatiin jireenya gara hojiitiin karaa adda addaatiin wantoota ta'uu lafa jala keettee ka'uu qabda maaliif wanti ati yaadde suni haga inni ta'uu persentii isaa guutuu ati hin beektu garuu fedhaa fi yaada qabaachuu dandeetta isa muluu isaa ka beekuu danda'u guutuma isaa beekuu ka danda'u ka waan kan harkaa qabu isa guddaa fi beekaa kan ta'e waaqa tokkicha qofa kanaafu jireenya keessatti qophii ala yoo sochootu teete akka malee jinnana hedduu saaxilanta jigiisa qofaa miti jigiisa ka'uu hin dandeenye yeroo kasirra fudhatu kadattee dandamatuu hin dandeenye keessa buuta yoo maan teete yoo wanta hundaa ifi hin qopheessini fakkeenya tokko kanarratti hundaa'ee isin gaaffii isin gaafadha hattuun yeroo hedduu wanni isiini nama jabaa nama beekaa nama humna qabu nama silallama qofa dha'ee namicha ejjeesee dha'ee ofirraa deebisuu danda'u wanni isiini namicha sani hattee galiisa isiin dandeettu yeroo hedduu maal akka ta'e naa deebisuu dandeettani maaliif nama beekaa irraati salphumatti fudhachuu danda'an namicha meeshaa nama ejjeesuu odoonni qabu humna odoonni qabu dandeettii odoonni qabu ifirraa dhokkatuu odoonni danda'u wanni hattuun irraa guurtee isumaayyuu ejjeettee isumaayyuu irraa waa hunda guurattee wanni isiin deentee injifattee galtuuf yeroo heddummaaf akka ta'e beektani garaagarummaan si'ii fi nama si hattu jiru garaagarummaa tokko maani yoo jette ati sagantaa dhibii baate ati karoora biraatii baate ati yaada biraa keessa jirta hin hatamaa na hataaran jetteeti in qophoonne isaanii si hanna jedhanee sitti hin haa ta'u malee hi hanna jedhanee qophaaneeran si hanna jedhanee si himuu dhabanullee hi hanna jedhanee qophii guutuu fi fixataneeran eessatti akkasi qabatan akkamii akkasi qabatan bifa akkamii akkasirraa fudhatan qophii sammuu waan xumurataneef si'ii nama humna qabdu si'ii nama dandeettii qabdu si'ii silaa nama kana lama qofa dhoottee ofirraa ejjeesuu dandeettu dhufanii sirraa guuratanii deeman sababa isaanii maal jennaani sitti humna dhabee odoo hin ta'ini sitti dandeettii dhabee odoo hin ta'ini sitti waan kana ofirraa dhabee odoo hin ta'ini sitti hin qophaa'in sitti qophii hin bahin sababa qophiiti injifatanii si galan sababa humna sababa dandeettii odoo hin ta'ini qophiin takkaate jireenya keessa wanta si dhufu yoo ifirratti deete yoo waan tokko irratti sababa tokko ofirratti figattee ifirratti deete wantooti dhufanu dadha yoo sirra dhufanu balaa guddaa fi miidhaa guddaa sirra fiduu danda'an yoo ati maan hin ta'ini jireenya kamiifuu hin qophaa'in. Barataan tokko barumsa baratu keessatti kutaa 10 baradhee kutaa 12tti baradhee kaa fiduu barbaadu qabxii haga kanaati ka baratuu barbaadu biyya sani akkuma kana dabaruu qaba
dirqama barumsa kanaan dabare injineeringii baratuu qaba dirqama barumsa kanaan baradheeti fiildii akkasii argatuu qaba jedhee opshinii tokko lama don ta'ini tokkocha qofa godhatee jireenya ofirraa murteesse akka dabaru dandeettii ifi qabu sarra hundaa'ee an dabareeti akkana barachuu qaba barumsa kana jedhuu qaba barumsa kana seenuu qaba akkuma kana biyya kana seenuu qaba fiildii kana baratuu qaba jedheeti waan sadiinuuti jala sararee kawaan biraa cinaa hin kaatini yoo tokkocha kanaan bayee deemee barumsa kaanti akka isii yaadde yookaan akka inni hin yaadde qabxiin sun yoo hin dhufinni tokko yoo barumsuma sarraatu jige lammaffaa barumsa sallee yoo dabaree fiildii barbaadu san yoo hin argatin sadaffaa fiildii barbaadu sallee argateeti biyya barbaadu san yoo hin argatini namtichi kuni sammuu isaa gara ifidhoo isaa yookaan ammoo ifi walii wal dikiisaa yookaan ammoo ifi waliin wal dhabiisaatti seen sababa isaa maaniidha ani kana fidee dabara jettee waa herreddeefi akka herreddesan kutaan 12 gaafa qabxii isirra hafu kutaan 12 gaafa qabxii isaarra hafu jireenya ifiiti jalqabumaayyuu waan qophii lafa hin dabaraa malee dabaruu dhabuu danda'a kayadhuuni filannoo biraa waan lafa hin keenini yoo inni deemu ammoo barumsi akka hin herregeef qabxii akka hin herregeef yaada akka hin herrege yoo ta'uu dhibaate akkuma jiruunu yoo inni zeeroo irratti ta'u yookaan ammoo qabxii herregatame san kan gibbii hin galchine yoo ta'u carraa duuba deebi'ee of abaariisaa ofitti amaniisa dhabiisaa of tuffatiisaa akkuma kana gadi aantummaa keessa seeniisaa waan gadhu wallaaliisaa keessa seen maafi jireenyi inni jalqaba yaadata kabiraati jireenya jalqaba itti seenteen duuba non ta'ini edutti hin seeniniin durattuyyuu ani qabxii haga kanaa yoo fidee sadarkaa kanaatti yoo deeme waan kana baradhee waan kana itti deemu barbaada garuu yoo qabxiin kun dhufuu dhabdee yoo akka yaada fiildiin kun naa kennatamuu dhabde lafalleen ta'emoo achilleen ta'e bifa biraalleen ta'emoo dhuunfaalleen ta'emoo waan kana baradheeti karaa kanaan deema kunis yoo ta'uu baate ammoo ogummaa kanaan baradhee kana deeme haga sittiin deemu barbaada jettee waa hundaafuu oduma barumsa santiin seenin oduma qormaata santiin seenin oduma jireenya santiin seenin addaa tana of qopheessuu qabda addaa tana yoo of qopheessite barii yoonni sun dhuttu yoo akka herredde san sun si ta'uu dhabaate gara itti aanu seen yoo sullisu akka san ta'uu dhabaate gara sadarkaa sadaffaa seenta ati kana seente ila jabinnaa waan ati akka deemtu si gochisiise jalqaba qophaa'uu keetiidha jalqaba yoo hin qophaa'in garuu akkuma ati deemteeni wanta ati hiyyaanne yoo si mudatu carraan deemisa keetiiti kabiraas irratti carraa humna nafa keetiiti sirraa gadi bu'u maaniif jireenya qopheessitee waan jalqaba lafa fixee hin jirreef odoo qopheessitee jiraatte akka qopheessite san jiraatta jalqaba akkasa waa hin qopheessineef akka ati jiraattullee akka hin qophoone akkuma argite jiraatta maafi akka yaada sunuyyuu naan teene akka herregi sunuyyuu naan teene amma achi jireenya kamiyyuu jiraadha jettee ifi buuchee ifi gattee jiraatta namoota hedduun naannoo keessanilletti biyya keessanilletti akkuma kana isin biraalletti namoota isin argitan takkisillee ta'uu danda'a jireenya tokkotti ifi keettee sadarkaa tokko ifi gattee akka santi ta'uu dhabaatisa isaatiin mana teettee gadditee awwoon ba'u awwoon danda'u homaafuun ta'u jettee marattee teette wanni takka kana teettu si gochisiise jireenya kee waan tokkorra waan gooteef jireenyi baay'eedha gosa adda addaati yeroo tokko akkati yaaddeetti wantooti si dhufani yeroo tokko harki guddaa ammoo akkati yaadnellee si dhufani ati akkati yaaddellee dhufanii fudhatu akkati yaadnellee fudhattee irratti hojjechuudha jalqabumaayyuuti akka yaadde qofa danteeni akkati yaadnellee akkas irra dhufu if qopheessuu qabda. Akkuma kana jireenya jaalallee keessatti ati isii fuudhisaaf qophii kee hunda xumurattee malee nama biraa hin fuudhu isa malee nama biraa heerumu jettee isiillee amantii guutuun keessattuu namoonni isa malee isii malee jedhanu gaariidha jaalalli akkuma kana nama godha haa ta'u malee jireenya ati yaaddi kana qofa jireenya tiyyaannellee si mudatuu danda'a isa malee lammaffaa jettee sadaffaa nama biraallee waliin jalqabuu dandeetta afuraffaa nama biraa waliin jalqabuu dandeetta hin beektu jireenya addaa malee addarraa addii godhatiisi keetii gaarii ta'ee amaniisi kelle gaarii ta'ee if gatiisi kee ammoo gaarii miti wanti si miidhu amaniisa odon ta'in keessattuu of gati wanti si miidhu jaalatiisa qofa odon ta'in of gatuudha waan tokko irratti guutuutti fuutee of gatiisi jireenya kee keessa akkati miidhamtu si godha nama kana hin jaalatta hin barbaadda hin amanta yoo fedha waaqaa ta'e heerumisaaf qophooteetta yoo fedha waaqaa ta'e fuudhisaafis qophooteetta garuu namatti jaalattuuf namatti amantu kuni yoo fedha isaa ta'e yoo heerumte jettee yoo fuudhe jettee ifitti himiisi gaariidha garuu wanti kun gaafa hin ta'ini ati jireenya if dhaabbataa ta'e kabaruu itti fufsisuu si dandeessisu kamataa keetii qabaatuu qabda maaliif jennaani hin beekamu
boruun beektu boru harka keerra hin jiru wannati beektu maani waan dabaree beekta waa eka kaleessaa beekta waa ammaa tanaa beekta amma miirarra jirtu beekta kaboruu hoo kaboruu pilaanii goota kaboruu amma maan goota sagantaa goota malee kaboruu waan beektu hin qabdu kaboruu waan hin beekiniif boruu irratti humna irratti himuu hin dandeettu garuu irratti yaaduu hin dandeetta kanaafuu yoo nam kana hojjaa kana deemneetti hin seenne jettee pilaanii baastee akkuma kana karoora baastee yaada adda addaa baasisi keeti gaariidha si atis nusi si baasuu dandeenya garuu itti of gattee jireenya kana malettee jireenya dhibiin kan cinaas hin jiraanne waan biraa kan itti dhaabbatu kan hin jiraanne if gatuun si barbaachisu akka malee miidhamta miidhama dattee hin kaane namoonni hedduun sababa nama tokko nama hundaa yoo inni duubatti deebisee eeksi godhuu dhagitan namoonni hedduun sababa jireenya tokko waa hundaa yoo inni eeksi godhuu dhagitan kuni hin barbaachisu akkuma kana jireenya hojiilee wal qabatee hojii bara kanarra itti yaaddeetta ji'a kanarra qabatiisa yaaddeetta akkuma kana guyyaa kanarra qabatiisa itti yaaddeetta waggaa kanarra qabatiisa yaaddeetta sadarkaa hojii kanatti argatteetti deemtu hin beekamu yaali dandeettu hunda waan godhiisa barbaadde irratti yaali keeti fuunna keeti dandeetti keeti waan godhuu qabdu hunda irratti godhi ta'uu malee irratti gooteef martinuu ta'uu qaba jetteeti guutuma guutuutti hin eegin haguma danda'ame gimmaashi akka fedha waaqaan teeta kun ammoo ta'uu dhabuu danda'a hundaafuu if qopheessuudha jireenya kamiifiyyuu if qopheessidha wanni jireenya keessatti gargaaru inni guddichi kana bara kutaa 12 baradhu filannoo garaa godhadhe yoo kanaan dabaree qabxee akkasii fide kana baradha computer science fi management kana baradha jedhee lafa kaa'adhe gaafa garuu qabxiin ku aha kanaan hin dhufne bifa kanaan kana seenee kanatti hojjedha jedhee kaaf dandeette lama qofaa mootii haga sadii cufa deeme sadii qofaa mootii haga afurii cufa deeme maaliif if deeme jireenyi kamiyyuu akka inni dhufee nanaafis waan hin barbaanneef jireenyi kamiyyuu akka inni dhufee na cabsu waan hin barbaanneef jireenyi dhufee si cabsu jireenyi atitti qopheessitee hin beekne jireenyi atitti ifitti yaaddee hin beekne akkuma jireetii saafi yaadatte du'illee akkuma jirutti dansaa akkuma jirtu hantuullee akkuma jirtutti hunda isaaniitiif of qopheessuudha namoota walii akkaataa jirtu adda nagaan jirta bari nagaa walii jiraatu dhabuu dandeetta adda wal jaalatta bari wal jibbuu dandeetta adda wal jibbiteetta bari ammoo wal jaalatu dandeetta hin beekamu wanti marti akka haaraa ta'uu danda'a ati garuu waan kamiifuu maan godhi if qopheessu of qopheessuudha biisikeeti akka ati jidduu fi akka ati jiggisoo qofaa moti jinnara dattee hin kaane keessa godha jireenya kam keessattuu of qopheessa jireenya hafuuraatii of qopheessa jireenya kominikeeshinii namoota waliin qabduun of qopheessa jireenya akkuma kana ammoo barumsaatiin jireenyuma kam keessattuu kana sanii kana malee ta'uu hin qabu jettee jala sararteeti kana malee jettee tokkocha qofarratti if hin gatin garuu tokkocha keeti kaafi danda'e qabadhu lammaffaa yoo fedha waaqaateeti jedheedhi sadaffaa illee fedha waaqaateeti akkasi jiraadha jedhe gara hojiitiin karaa adda addaatiin garuu gara jaalalleetiin tokko lama sadi qabadhaa jechuun miti gara saniini tokkocha qofa qabadhuu fi garuu jireenya lammaffaaf ammooni yeroo kamiyyuu if qopheessi nama dhaabbataa ta'e nama jabaa ta'e kuyyooti akkas ta'a kuyyoon ta'e ammoo hujuma kee kana itti fufa jetteeti dhaabbii mataa keetiitii fi of qopheessi of qopheessuu dhabuuni miidhaa garagaraati si saaxila akkuma kana jigiisa garagaraati si saaxila of qopheessuun ammooni haa jidduu malee dattee kaata haa miidhamtu malee dattee kaata haa duba deebitu malee dattee dura deebita yoo maanti yoo of qopheessite kamiifuu if qopheessi tokko irratti xiyyeeffadhuuti. turtii guyyaa ture irratti waan hedduu akka fudhattanii shakkii hin qabu namoota garagaraati akkasii ammallee dhiyeessitanu akkoo isin bira geessitanu isin gaafadhaa yaada biraa yoo qabaattanii koomentii jalaan nu kaa'a hanga qophii keenya xumuraa waan nu waliin turtan guddisee isin galateeffadhaa turtii gaarii.